tarkaanfate tarkaanfachuuf si sodaanne laaluuf immoo lafti lafeedhaan nutti hammaatte akkam wayyaa. Amma immoo takka immoo araa kiiloo seenne araa kiiloo seenuun hawwii keenya durde ture jaalala keenyaati fedhii keenyaati erga araa kiiloo seenne teennuma haa taatu tannuun taane biyyaa haa baatuun kadhaa nuti kadhataa turre maateennotu lallaafattee qaqallattee daangaan Somaalee akkami buqqaanni Somaalee akkami ka Beenishaangul Gumuz akkami ka Booranaa akkami kan Baalee akkami bakki jabduu fi jajjabduun akka federaalaatti ganaa nu qabde tana nu qabadda lafaan dabalatee Jawaar kiyya tana daddafi mala itti dhayita federaalaa tanaannoo immoo akka taanetti waa taane amma rakkanne arraabuuf qoree dhiisuuf dhalee taate akka muka ittiin shinne akka tuubaantu tiiblammaa nutti taate gubbarraa akka callifleen laane viidiyoon ODP'n taane akkam wayyaa. Amma kaa Jawaar qaata obsine karaalleen dhagaa dhabe kaabinelleen ulee dhabde jarri bakka sanii jijjiirama didde amma hinoo warra gandaan nu qoodu warra gandaan nu hiru Jawaar maal jedhe gandatti galee haa kaafuu jedheemi ka gandaan nu hiru kaabinema ka gosaan nu hiru kaabinema biiroo baanii haa kaafanii. Amma immoo gara godina keenyatti asoo as hin dhufne akka Oromiyaatitti mootummaan naannoo Oromiyaa amma lammaa kan ofirraa tuttuquun hin taatullee garuu immoo warri jala jiru akkuma jirtutti lammaa iskiriin seefar godhataniitiin duuba vaayirasiin akkuma jirtu jiru. Iskiriin seefar kana diileetti godhuuf lammaa nutti taate. Haaromsi amma barana dhufe faa kan ajaa'ibaati. Haaromsa odoo hin taane haafessaa. Gaggeessaan hin jiru. Gurmeessaa qofatu as jira. Kana nu qabadda. Lammaffaan mootu hooggansi as jiru godinarra jiru. Haaromsa jedhan malee quba nu hin qabu. Warri uummata tokkummaa nu jennu warri halkan diigaa bulu OPDO'ma.